yoo isin dhabamte homaa gochuu hin danda'u gara biyyaa gaddeebuudha jechuudha. Kanaaf asumaan eega magaalaa Adan jiraa gara waaraa gad dhufee jira eega jedhee isin himee wantaan keessan nafu. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii kabajamtoota fi hordoftoota koo nagaa kooti galata rabbii. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma jalqaba irratti viidiyoo argitan jechuudha. Saayidoon bahaararra deemee akkasuma manoota namaatirraa suuraa ishii qabatee paaspoortii ishii qabatee jechuudha. Barbaadatee ture Sumayyaadha. Egaa hin argine jedhee jira. Wanti godhamu tokkollee hin jiru. Erga hin argamne akkan immoo oduu bakka biraatti viidiyoo garaagaraa mana namaatti illee dhaga'ee kanan jedhu akka garbiyyaa deemte jirti kan jedhanidha kan oduu wayii dhaga'e. So garbiyyaa deemte taanaan gaariidha. Ilmaan kanaafuu isiin jiruun boru isii yaa rakkistuu malee jiruu jireenya keessa jiraattutti itti yaa rakkattuu malee garbiyyaa hoo deemte daa'imaaf gaariidha jechuudha. Daa'imti tuni amma fedhillee maan taanee biyya abbaasitti galti. Gara fedhillee maan taaneen argamti jechuudha boru. Gara fedhetti illee hoo deemteen argamuun isiin oolu jechuudha. Garuu biyya Oromaa keessatti eessa ittee bakki deemtee barbaaddu hin jiru. Haa ta'u malee biyya keenya keessattis immoo ishiin fudhattee ijoollee sana gara biyya isii bakka dhaloota isiitti deemtee bakka dhaloota isii sanatti eessa jedhanii akka iyyafatanii dhaqan hin jiru. Garuu immoo paaspoortii ishii harkaa qaba taananii maqaa abbaa isiitii fi iddoo dhaloota isii achirratti godhamee jira waan ta'eef paaspoortii isiitii fi maqaa abbaa isiitiin naannoo dhaloota iddoo dhaloota isiitiin akkasiin iyyafatanii bakka isiin jirtu sana itti dhaquun hin danda'amu jechuudha. Gara biyyaa hoo deemte gara biyyaa deemte taanaan isiin waan gara biyyaa gale jettee viidiyoo waraabuun isiin hafu jechuudha. So odoo gara biyyaa galtee ani gaariidhaan jedha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amma isaan isiin Saawudii maaloo kan jettu kana Dubaayin deemaa maaliin deemaa Baariniin deemaa kan jettu kana dhiiste odoo gara biyyaa deemte bareedudha jechuudha. So gara biyyaa deemuun isiin nan gaddisiisu jechuu barbaade kanani. Haa ta'u malee Saayidoonis immoo ishee barbaadee dhabe taanaan yeroo gabaabaa keessatti anillee niin deema jechaa jira jechuudha gara biyyaa. Isa wayya jechuudha biyya Oromaa keessatti taa'ee qophaa isaatti mana ona keessa taa'ee rakkachuurra isa wayya biyya dhufee raawwate kun ayyuunis iyyaa jirti bu'aa jirti waan ta'eef mana iyyaasutti sagalee isii dhaggeeffadheetiin ture. Namoonni baay'een anaaf isa gargar nu baasuudhaaf waa baay'ee shira baay'ee xaxanii maal jedhanii namni namaaf nama gargar baasuudhaaf shira hin xaxu jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yoo balleessi tokko jiraate malee yoo wanti isin gootan takka wanta hin taane ta'e waan hin fakkaanne takka waan hin bareenne takka gaafa isin hojjettani namni isinirratti rooba jechuudha. Namni isinirratti rooba isinirratti dubbata. Gaafa isin waan bareedduu hojjettan waan bareedduu karaa bareedarra karaa gaariirra karaa itti nama gammachiisu takka irra deemtanii namni isinitti hin ka'u jechuudha. Namni illee isin waa'ee keessan iyyuu hin dubbatu. Gaarummaa keessan sana hima malee badii keessan hin dubbatu jechuudha namni. Gaarummaa isin hojjettan sana karaa gaarii irra isin jirtan sana namni isiniif dubbata jechuudha. So kanaafuu karaan isin irra deemaa jirtan wanti isin godhaa jirtan hundi isaayyuu karaa sirrii miti. Wanti isin godhaa jirtan hundi isaayyuu sirrii miti. Sababa kana ta'eef namni isin irratti rooba jechuudha. Isin galee ayyuu namni wanti sirratti roobuuf waan namni si arrabsuuf waan namni ati maraatudha ati sheexana siin jedhaniif maa inni waan isin karaan isin irra jalqabdanii itti dhuftan karaa sirrii miti. Osoo isin karaa nagaadhaan karaa sirriidhaan walii galteedhaan waan kanatti adeemtanii gaa'ela kanas godhattanii jiraattanii daa'imti kunis ulfatti rakkatu jechuudha. Amma innis immoo achitti rakkatu ture jechuudha. Mana ona keessa hin taa'u ture. Kunoo akkasittiin bahararra deemaa jira akkuma argaa jirtu amma. Ati garuu jireenya isa faana jiraattu. Jireenya isa faana jiraattutu si rakkisaa jira malee rakkinni ilmoon isaa rakkataa jirtu. Ilmoo isaa dhabee kan inni rakkataa jiru sitti dhaga'amaa hin jiru jechuudha. Sitti dhaga'amaa hin jiru wanni sun. Wanti sitti dhaga'amaa jiru anaaf isa gargar baasuudhaafi. Anaaf isa gargar baasuudhaaf shira xaxaa jiru. Anaaf isa gargar baasuudhaaf waa meeqa jechaa jiru. Anaaf isa gargar baasuudhaaf ishiin heerumte naan jechaa jiru.
kana yaaddee sanamni siin jedhu kanarruu dhaggeeffattee gurratti cobsattee kana yaaddee dhuftee too iyyaasutti kana dubbachuu kan kee shira keessa keetii qabda ati mataan kan kee jechuudha ayyuun namni waan barbaadu si galtee ayyuu namni jechuudha gaarummaa kees himuu danda'a yarummaa kees himuu danda'a jechuudha garuu immoo ati namni maa akkana naan jedhe namni maaliif waan kana godhe namni maaliif waan kana ta'e jettee akkasittiin aggaannantee kirri gooteennaa kanatti dubbattu sheemidha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e maal gaarii waan gaarii kam gooteeti waan gaarii kam gooteeti akkaraartee akkasittiin amma nama himatta bargochi ati gootee hojiin ati hojjette gaarii miti sababa kan keetiin ilmaan duudaan kun akkasitti garnaa garasittiin raata'aa jirti jechuudha. Kanaaf iyyuu odoo dubbachuu baattee callistee afaan qabattee teessee natti tola. Isa dhugaa dubbachuudha. Akka riyyaa keetiin akkati si gorsa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha. Amma sirra beekee miti. Anguma sii gadi beeku sana iyyuu sii galte. Kanaaf iyyuu waanuma kanaa odoo dubbachuu baatte. Namni Saayidoo faana walitti nanaquu fi akka namni isa faana gargar ba'uuf waa meeqanaan jedhanii maa gurratti cobsatta re'aatti isa jaallatta dhugumaan isa jaallatta yoo taate maa gurratti cobsatta. Kanaaf iyyuu jechuudha Saayidoon immoo akkuma beekamu namatu narratti dawwalee dhiifama. Akkuma beekamu jechuudha Saayidoon immoo kunoo bahararra deemee barbaadaa ture bakki nani deemee hin barbaadin hin jiru jedhee bakka dhugaa rabbii innaa akkasitti ilaalan bakka cimsiin isaa gadi cabee jira jechuudha. Maaliin godha mana duwwaa keessas taa'eeti bakka hanga guyyaa muraasaa takka hanga danda'ame takka sagalee kan koo YouTube irraanis silkiillee qayyaree silkii baay'eedhaan silkii ishiin hin beekne dawwalee fi sagalee qabee fi waan takka deebii hin deebistu jedhe waan takka hin dhaggeeffatu sagalee hin dhaggeeffattu bilbila siyoon silkii ishiin hin beekne bilbilee fi hin kaastu jedhe. Kanaaf iyyuu ishiin bakka shakkiteeti jechuudha kaasuu diduun ishii shakkiteeti akka isa ta'e isumatu iyyuu silkii qayyaree naaf dawwalettee shakkiteeti jechuudha. So kanaaf iyyuu rakkoo hin qabu gara biyyaa yoo deemteetti Saayidoonis immoo iyyuu gara biyyaa deemudha jechuudha. Dubaay yoo dhufte immoo anillee duraanillee gara biyyaa galuufin jechaa jira. Dubaay keessa dhufte taanaan immoo iyyuu kaansileeshinii fudhadheetiin bahee bakka isiin jirtutti ishii barbaada malee iman hin deemne gara biyyaatitti jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudha. Dubaay dhufee Dubaay keessa jira ishiin jette taanaan immoo bakkuma ishiin suura maal Dubaay mataa miila isiitiin hin beekaa jechuudha. Dubaayuma haa dhuftu isiin Dubaay dhufte taanaan wal'isuun hin jirtu. Bakka isiin jirtu deemee barbaadee viidiyoo isinii waraabarra. Daa'ima sanallee isiillee bakka isiin jirtutti deemee jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa. Itoophiyaa galte taanaanis Itoophiyaa galeetti nan bakka isiin jirtu deemee barbaada hin argitan. Hin argitan jechuudha. Odoo warri dhiiraa jechuudha. Abdiin maaloon biyya sana keessa Saayidoo wajjin kan jiran jechuudha. Saayidoon odoo isaan hin argin yoo hin argin biyya galte taanaan bakka isiin jirtutti deemee isii barbaada. Hin argitan isa dhugaa jechuudha. Isuma dhugaa jechuudha. Keessuma koona aarsisan. Keessuma koona gubanii jarri kun jechuudha. Garuu immoo ilmaan tana fudhattee uma hin deemne Sumayyaan. Inuma hin deemne ilmaan tana fudhattee. Ani Sumayyaan hin jaalladha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf hin jaalladha. Tsabaayii ishiin hin jaalladha. Amala qabeettidha beektanii. Amala qabeettidha bakka innaa Saayidoo wajjin jiraatan yeroo duraanii innaan argu bakka amalli ishii hedduu takka natti ture jechuudha. Garuu immoo akkuma ishii jaalladhu ishii jibbee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akkuma ishii jaalladhu ishii jibbe. Nama lakkaa nama jaallatan takka yoo wanta ati irraan feene takka yoo irratti argitu hin jibbita. Basmaam nin jibbeen isinii jira bar nin jibbe. Basmaam jennaan asumaanii namoonni baay'een keessanii yeroo baay'ee koomentii naaf keessu nan argaa. Koomentii keessan irratti jechuudha garuu koomentii irratti isiniif hin deebisne. Ati musliima moo kiristaanaa yeroo baay'ee gaafii na gaafattanii jechuudha koomentii jalatti. Ani yeroo tokkollee viidiyoo keessatti isinii dubbadheetiin jira. Yeroo hunda waan ani ijaaba uffadhuuf yookiin sattaradhuu fi musliima na se'uu dandeessu jechuudha. Ani kiristaanaadha musliima miti. Kanaafuu asumaan baraan isinii jedha warri koomentii naa barreessaa turtan suni kaleessarree viidiyoo kaleessatti irratti na gaafataa turtanii ani musliima miti kiristaanaadha. Isiniin jira deebiin keessan asumaan isiniif deebi'ee jira.
Akkasidha namoonni haran akka carraa gara chaanala kanaa dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii keenya taatanii warri jirtanii immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessan isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhee anillee guyyaa gabaabaa keessatti gara biyyaa deema. Sumayyaan biyya galte taanan wal dhiisuun hin taatu. As immoo Dubaay dhufti taanan ani biyya hin deemu. Asumatti bakka